ፕሪቶሪያ ከም ዝፍለጥ ጥቅምቲ 23 2015 ካብ ዝፍረም ልዕሊ ዓመትን 8 ወርሕን ካብ ገይርሎ حق المزراب بناي بريتوريا سمعنا مسارات سبب بريتوريا سلازل تزي خوينو صطتان ممحدارن كل مدايا هونتات المقاله او تحت فيدرال منغست يزول بناي بريتوريا سمع مسارات akkam jirtan hordoftoota koo waan amma fitinee dhiyeessuun qabadhee dhufee akka hordoftaniif inni sinafeera. Aktivistoonni Tigraay wayyaanneen biyya alaa jiraachisuudhaan sooruun kan akka Staaliin, Maariyaamaawit, Ermiyaas Laggasee fi kanneen biroo yoo onnee qabaatan ibsa bal'aa obbo Gitaachoo Raddaa afaan Tigreetiin kaleessa kenne afaan hundi danda'u gara afaan Amaaraatti hiikuu qabu. Garuu hin godhan. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mallatteessuu kootiin gantuu fi baandaan jedhamee jedheera obbo Gitaachoo Raddaa gaaffiif deebii kanarratti. Gitaachoon waanan ukkaanfameefan gara miidiyaatti ba'ee jedheera. Karaa miidiyaa wayyaanee Dimtsii Wayyaanee jedhamuun hafuura baafachuu danda'uun isaa ammoo nama ajaa'ibsiisa. Tarii wanti kun shira qabdii laatas nama jechisiisa. Gitaachoon Dimtsii Wayyaanee waliin sa'aatii 2 ol tureera. Waan inni jedhe guutummaatti beekuu fi dhiyeessuun rakkisaa ta'ullee hangan hubadhen isinitti hima. Hordofaa turtii gaarii. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kan mallatteessinee dhufne uummanni Tigraay miidhamarraa akka baraaramuu fi badii mudate hundaaf ta'een hooggantoota siyaasaa guddaadha. Waliigaltee taasifameen rakkoon hundumtuu furmaata argata jechuun hin danda'amu. Lammiiwwan buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf waliigaltee nagaa mallatteeffameen haalli mijawaan uumameera. Ani pirezidaantii yeroo coomsaa ta'ee ergan hojii eegalee asitti waanan danda'u gochuuf yaaleera. Rakkoon tasgabbii dhabuu hawaasaa fala akka argatuuf carraaqqiin taasifameera. Buqqaatonni iddoo jireenya isaaniitti akka deebi'aniif mootummaan yeroo coomsaa carraaqeera. Hooggansi siyaasaa dhimma kanarratti wanti hojjete jira jechuun hin danda'amu. Lammiiwwan gara Suudaanitti baqatanis jiru. Akka deebi'aniif hojjetamuu qaba. Buqqaatonni guutummaatti akka deebi'aniif hojjenna. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa gama hojiirra oolchuutiin hanqinni jira. Kanaaf qoba walitti qabuun hin barbaachisu. Sochiin hawaasa deebisuudhaaf eegalame itti fufuu qaba. Mootummaan federaalaas deeggarsa gahaa taasisaa jira. Kanneen kana gufachiisuuf socho'an gocha isaaniirraa of qusachuu qabu. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa erga mallatteeffamee waggaan 1 fi baatiin 8 lakkaa'ameera. Waliigalteen kun kan mallatteeffame mootummaan federaalaa Maqalee to'achuudhaaf wayitii dhiyaatetti. Duubatti deebi'uun waan hin taane keessa galuurra waliigaltee taasifame hojiirra oolchuutu filatama. Kan waliigaltee mallatteessinee dhufneen mootummaa diigdanii dhuftan jedhame. Mootummaa miti otoo waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallatteeffamuu baatee waan baay'eetu babbada ture. Nuti birmadummaan Tigraay akka kabajamuuf hojjechaa jirra. Hundumaafuu murteessaan uummata Tigraay waan ta'eef murtee inni kennu fudhachuun barbaachisaadha. Amma pirezidaantiin mootummaa coomsaa kan uummataan filatamee miti kan jiru. Durarratti Dabratsiyoon pirezidaantii yeroo coomsaa akka ta'uuf yaadamee ture. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waan didaniif hafe. Namoota 7 eeraman keessaa akka tasaa anatu filatame. Dhumarratti filatamuu koo fudhataniiru. Dabratsiyoon miseensa kaabinee ta'ee itti fufe. Bitootessa 20 irraa eegalee bulchiinsa mootummaa coomsaatu jira. Bulchiinsichi jalqabumarraa eegalee rakkoodhaan xaxame. Durarratti buqqaatota deebisuudhaaf xiyyeeffannoon kenname. Tajaajila hawaasummaa kennuun xiyyeeffannoo itti aanu ta'e.
dhimma nagaa fi tasgabbii Tigraay amansiisaa taasisuu fi waa'ee filannoo itti aanu irratti hojjechuunis dhimma ijoo tureeyyu. Ani gama kootiin carraaqeera garuu yeroon walga'iidhaan bade. Namoonni gaariin dargaggoonni ga'umsa qabanii fi miseensa kaabinee ta'an hojjechuudhaaf yaalii taasisaa jiru. Bulchiinsa yeroo ce'umsaa keessatti TPLF sagalee caalmaa qaba. Hanga humni hayyametti hojjenneerra. Duula banamuun abaluu badhaadheeraa jedhama. Gara Yihudaatti jijjiiramee jedhama. Wanti hundumtuu yoo ilaalamu falmii taayitaatu jira. Itti aanaan pirezidaantii lakkoofsaan baay'eedha. Kan mindaa qofa fudhatutu jira. Anis guutummaatti hin hojjenne. Buqqaatota beela'an dheebotanii fi qaamni isaanii irratti gogeef kan yaadu hin jiru. Hojiin kana jedhamee himamuu fi hojjetamee hin jiru. Wal falmee hin jiru. Teessoo taayitaa argachuu qofa irratti kan xiyyeeffatedha. Yeroo walga'iin gaggeeffamu hundatti dhimma waliigaltee Piriitooriyaa haa qorannu jedhama. Rakkoo tasgabbiitti falawaaraa argamsiisuun kan dadhabame rakkoo siyaasaa bu'uura gadi fageeffate waan jiruufi. Haala hojmaata miidiyaa haa jijjiirru jennee waliigallus koreen miidiyaa hin jiru. Akka faanaa fi waaltaatti hin hojjennu jedhamee balaaleffatama. Dhimma uummata Tigraay irratti yaa hojjetamu jedhamus fudhatama hin argatu. Namoonni hojjetan gantootaa fi baandoota jedhamuudhaan qeeqamu. Eenyu haa turu, eenyu immoo taayitaarra haa bu'u jedhamee falmamaa oola. Hundumaafuu mootummaan yeroo ce'umsaa waan danda'u hojjechuuf yaaleera. Manni marii yaa hundeeffamu, fooyyeessa haa taasifnu jedhamee yoo himamu TPLF diiguu fi dhaabbata keenya diiguu fi jedhamee falmama. Guutummaatti hooggansa irratti nuuf hin milkoofne. Haala qabatamaa amma jiruun rakkoon weerara lafaa jira. Sochiin shiftaa jira. Daldala oomisha sibiilaa fi warqeetu jira. Kanarratti walitti dhukaasuun mudateera. Hojmaata badaa jiru sirreessuudhaaf carraaqqiin taasifamaa jira. Sosochii hawaasaatiin nagaa fi tasgabbii naannoo amansiisaa taasisuun barbaachisaadha. Uummata hirmaachifnaan wanti ulfaatu hin jiru. Namni sibiila birrii miliyoona 8tti gurguree mana murtiitti dhiyeeffamus wabiidhaan gadi lakkifama. Lafa kan weeraree qabatu poolisiidha jedhama. Namoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuun jira. Gufuuwwan kun akka dhaabbataniif tarkaanfii ni fudhanna jedheera obbo Geetaachoo Raddaa. Egaa Geetaachoo Raddaa turtii Dimtsii Wayyaanee wajjin taasisen dhimmoota Tigraay irratti waa hedduudha kan kaase. Rakkoowwan jiranittis fala ni argamsiisna jedheera. Humna isaa isa kamiin kana godha laata gaaffiin jedhu akkuma jirutti ta'ee haalli jiru yoo xiinxalamu namtichi dhiphina guddaa keessa jira. Waan hordoftaniif galatooma fayyaa ta'a.